نقان واقول دين كنا رب نجلا هكاس بسمان تناتات دين رب نور هاجوف أما وانت جنو كن جبنا أورموت بيك أورموت هاي أورموت رب أورموت النرهان هرك كنا رب تقشعه أما اللي وانت جنو دين كنا نجسوا رب نور هكاس رب سانا أوفل خرابة ست ساوفل الكهنة قاس هادف وفلا نفساني كان عندما نجرا ربي قامتو ترى لقانو أقول بارك الله ربي لقانو هباس بارك الله ربي لقى إنسان هباس وريكم برا نجاها تو درتيها فقط ريبينها فقط فلفلتونها فقط فالكيس اللي تياقبت أم بعض الناس ثم تينا هذا نفتح تنجت قامت لا ربي نوها قبو وان تلتون ربي نوها إيجاتيس سناقة تلتوت Wadi si dagai, lafti si dagai, dipi si dagai, dipayung si dagai, lenca gama si god, gama tola si kabi. Rabbi nuha ofolchu, Oromo kena Rabbi raha ansu, suntoltu, akabatu. Wadi si dagai, lafti si dagai, dipi si dagai, dipayung si dagai. Rabbi ngachena kena raha ansu, ngachena badagara kena Rabbi gadajabsu, suntoltu, akabatu. Wadi si dagai, lafti si dagai, dipi si dagai, dipayung si dagai, lenca gama si god, gama tola si kabi. Rabbi badagara kena nugela tajabsu, Oromo kena Rabbi hula guddisu, suntoltu, akabatu. Kanaganu bulcha naganu haolch, hamanurra hakabu, taranurra hakabu, labanurra hakabu. Wadi si dagai, lafti si dagai. Gadan si dagai, gadaf si dagai. Oromo kena Rabba fawala besis, Rabbun nuhatasis, Rabbun nuhajalachis. Warra Oromo kena labat, warra Oromo kena kafsatura Rabbi nuhatis, tikatis Rabbi nuhatauf, wan Rabbun nuhajalachis, Rabbun nuhakabachis, suntoltu. Partiin keenya partiin Biyyoollessa Oromiyaa, partiin keessan, partiin uummata Oromoo, partiin Biyyoollessa Oromiyaa hayyama isaa guutuu boortii filannoo irraa fudhachuudhaan qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf uummata isaa duukaa hiriiree sochii cimaa taasisaa kan jirudha. Partiin keenya partii walabummaa uummata Oromoo bilisummaa isaatiif akkasumas adda dureedhaan qabsaa'aa turee fi ammas qabsaa'aa kan jirudha. Partiin keenya kaayoo qabsaa'ota Oromoo ganamaa qabatanii qabsaa'aa turan dabaree itti taruun kaayoon kun akka galma ga'u fi kaayoon qabsaa'ota duraanii kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, kan akka Jaarraa Abbaa Gadaafa waliin ta'uudhaan isaan irraa qabsoo isaan kaleessatti wareegamaa turan dhaaluudhaan qabsoo isaa karaa nagaatiin uummata isaa waliin geggeessuudhaaf kunoo kutatee ka'eera. Baga gammaddan. Amma irraa jalqabee waltajjii gara hayyu duree keenya paartii biyyoolessaa Oromiyaa Birgaader Jeneraal Kamaal Galchuutti dabarsee marii bareedaa fi marii hawwataa isaa wajjin akka gootan abdadhaa. Waltajjii gara masaaniititti deebisaa. Galatooma walfaadhaa. Kanaaf gara yaada keenyaatti deebinaa. Egaa dhufaatiin keenya waajjira banuus ta'u uummata wajjin marii geggeessuudha. Mariin nuyi wajjin geggeessinu hin abdadhaa gaafii baay'ee qabdu. Gaafii qabdan keessaa tokko haala siyaasa amma biyya keenya keessa jiru, addatti immoo Oromiyaa keessa jiru, keessatti immoo paartiilee Oromootii fi poolitikaa Oromoo keessa waan jiru, dhimma filannoodhaa fi haala waliigalaa jiru kanarratti hubannoo barbaaddu.
gaafis hin qabaattu gorsaaf yaadallee hin qabaattu jennee waan yaannuufi haalli jiru maali paartiin biyyoolessa Oromiyaadha ammoo haala jiru akkamitti ilaalaa ka jedhu haga ka'umsa yaadaa isinii ta'u wayii dhiyeessuu barbaada. Haalli siyaasa biyya keenyaa akkuma agartan waggaa 2 dura TPLF waggaa 27 angorra ture. Biyya tana waggaa 17 qabsoo hidhannoodhaa geggeeffamaa ture. Hawwii gara mootummaa uummataatitti ce'uudha. Gara uummattoonni hiree ofii murteeffachuudha. Kana galmaan ga'uudhaaf rakkina diinagdeedhaa hawaasummaadhaa fi siyaasaa biyya tanaa keessaa baanaa abdii jedhu qabaachaa turre. Waggaa 17 qabsoo geggeessaa turre boodas abdiin sun adaduma deemuun mootummaan uummataa argamurraa hafe humni hidhannoodhaan biyya to'ate adada buluun caasaa ofii jabeeffachaa humna diinagdee ofii jabeeffataa humna waraanaaf tika isaa jabeeffataa humna barate irratti diinummaa humna baratee jabeeffataa ummata keenya abjuu hin argamnee fi hin hiikamneen guddina maqaadhaaf malee lafarratti hin argamne jireenya nama tokko irratti mul'anneen xumura deemee bakka geenye waliin agarree jira jechuudha. Kanaaf wareegamni waggaa 17 dargii kuffisuudhaaf taasifame sun waggaa 27 keessa wanti inni fide yoo jiraate biyya tana ummata kana kaasaa warra qabsoofne jedhaniitiif lubbuu namaatiif qabeenyillee akka galu akka gabbaramu nu dirqee jechuudha. Galiin waggaa 17 dargiidhaan waraanaa turre sagalee ummataatiin mootummaa ummataa ijaarraa mootummaan ummataa sun immoo biyya tana ijaaraa biyyi tun immoo sagalee ummataatiin ijaaramtii abdii jedhu san yoo san rakkoon bu'uuraa furama abdii jedhu ka ijoollummaa ta'e qabsoo sanitti itti dhabne sun adada buluun bakkuma turetti deebi'e jechuudha. Adada turuun bakka inni bulutti yoo deebi'amu gaafiin ummataa karaa biraatiin ol ka'aa dhufe waggaa 27 keessa waan ta'e irra deebi'ee isinitti hin kaasu jechuudha. Waggaa 27 keessa wanti ta'e yoo jiraate TPLF akkuma buluun kittillayyoota isaa of jalatti jabeeffachaa mootummaa umrii guutuu biyya tanarra humnaan jiraatu of godhee of ijaare. Kana waliin keessa jirra. Kana waliin keessa turre. Kana waliin dhiiga itti baasaa turre jechuudha. Ijoollee qaqqaalii itti kafalaa turre. Jiruuf jireenya keenya itti dhabne kanallee hin sirreessina jennee wanti nuti ofii ol keenne deebinee gadi fuudhuun nutti ulfaate qabsoo biraa nu gaafate. Qabsoon inni nu gaafate ammallee tama kaleessaan nu gaafate. Kama dargii kuffisnetu deebi'ee gadaa TPLF illee gaafii masan ta'e jechuudha. Gaafiin sabaa, gaafiin lafaa, gaafiin biyya ijaaruu ammallee bakkuma nu harkaa ta'e. Gaafii kana deebisuu jechuun warra empaayeera kana ijaareef aangoo gadhiisuudha. Mootummaan kaabaa ka fedha siyaasa dinagdeetiif biyya tana mana hidhaa sabootaa godhee ijaare kun yoo sagalee ummataatiin hayyama ummataatiin gaafii ummataatiin siyaasa dhufutti ka ce'u ta'e isaan akkuma faranjiin biyya Afrikaadhaa biyya Isiyaadhaa Awurooppaarraa kaatee Ameerikaarraa kaatee saamtu qe'ee isaaniitirraa ka'anii Oromoorra qubatan qe'ee isaaniitirraa ka'anii Kibbarra qubatan qe'ee isaaniitirraa ka'anii Sumaaleerra qubatan qe'ee isaaniitirraa ka'anii Affaarra qubatan. Qabeenya lafa tanaatii fi nama azurullee gabraa fi qabeenya isaanii godhatan kanarraa ka'uu ta'a kana gadi dhiisuu ta'a. Kanaaf siyaasa diinagdeedhaa isaan waggaa 150 ijaarratan kana sagalee ummataatiin mirga ummataa kabajamee mootummaan ummataa argamee ummattoonni tun ummattoonni kun biyya isaa irratti haa murteessu. Wanti nu jennu kun adadaan wali bu'uu fedha isaanii ta'ee jechuudha. Isa kana yeroo baay'ee namni kenna illiitota kaabaa wajjin fedha Oromoodhaa yeroo hunda hariiroon isaa hariiroo diinaa ka ta'u hariiroo dhabbii ka ta'u fedha kennatu akkana duddaaf garaa ta'e jechuudha. Tokko nullee
qeeteennallee akka jireenyaaf qabeenya isaati yoo fudhatu nuti immoo qeeteennaa fi qabeenya kenna nuuf haa ta'u yoo ta'e waliin jiraannaa yoo ta'u baate immoo ollaa gaarii walii taanaa jennanu. Wanti kun gara lachii yoo fudhatama hin qabaanne ta'e yeroo hunda dhalootatti madda waraanaa ta'a, madda waldhabbii ta'a, madda diddaa ta'a. Poolitikaan har'a jirus biyya kana keessatti babbadee ka argaa jirru kun waggaa 27 keessatti fakkeenya tokko qofa isinii kaasa waan akkaataa diinagdeen biyya keenyaa maqaa federaalizimiitiin ittiin saamamaa jiru. Kaampaaniileen gurguddaan biyya kana keessa jiran ka Oromiyaa keessa hojjetan ka gibira silaa waan ummata keenya keessa lafa keenya keessa deemanii hojjetan gibiraanis ta'ee bifa biraatiin ummata naannoo kanaatiif mootummaa naannoo kanaatti galchuu qaban seera baafatanii ta'e jedhanii waajjira kaampaaniidhaa yookiin Shaggar yookiin Maqale yookiin Bahardaar godhanii kaampaaniileen kun gibira ka galchan kaffaltii mootummaadhaa ka galchan bakka waajjirri heedkwaartariin isaanii jiru jedhanii seera baafatan. Kasaaman hafee waan saaman irrattuu gibira kafalan akka Oromiyaa keessatti hin kafalamne Oromiyaan immoo kan inni sassaabe yoo jiraate gibira hojjettoota mootummaatirraa argamu hojjettoonni mootummaadhaa gibira isaanii mindaa isaaniitirraa muran qofa akka inni sassaabu godhanii jechuudha. Qabeenya saamutti dabalamanii waan irraa mootummaan argatu iyyuu akka Oromiyaan hin godhamne kunis wareera jechuudha. Kuni karoora warra uummata yookiin biyya tokko humnaan qabatee hordofuudha. Ingilizonni illee biyya Afrikaa kana gaafa dhuunfatan biyya Isiyaa kana gaafa dhuunfatan wanti godhan kanaa jechuudha. Kaampaaniileen achirra hojjetan ka biyya sanii dhufan qabeenyas kan biyya sanitti galchan jechuudha. Kuni kolonii jechuun biyya kanatti bifa gurraachaatiin ta'urraa kaafe waan adii raawwate jechuudha. Madaalliin koloniidhaa biyya kanatti biyyi tun impaayira yoo jennu akkanumaan jibbaatii Amaaraa yookiin jibbaatii Tigraayii fi miti kana kaasuuf. Biyya impaayiraa kana ka uume illiitota ummattoota lamaan kanarraa maddan. Ummata san jechaan jirru. Illiitota achirraa dhufan jechuudha. Karaa biraa duula aadaadhaa biyya tanatti nurratti godhamaa jiru. Nurratti godhamaa ture. Yoo laaltan biyyi tun impaayira ta'uu biyya wareertuun qabatte ta'uu agarsiisa. Umrii kiyyatti umrii yeroo nuti xiqqootirraa jalqabne yoo dargiin kufu afaan Oromootiin qubee isaa baatiin haga takka waa akka babarraa gochaa turan. San booda hin balleessan akkuma jiruun. Afaan ofiitii yoo barate namni aadaa ofii guddifata. Aadaa ofiitii yoo guddifate namni ofiin boona. Yoo ofiin boonuu jalqabe gaafii abbaa biyyummaatii fi eenyummaa kaasa. Yoo laalte Oromummaanillee amantummaanillee eenyummaanillee diinagdee keetirrattis qe'ee kee irraa si buqqisu irrattis har'a Baalee fi Arsii keessatti lafti qamadii biqilchu lafti gurguddoon qonna mootummaa jedhamu kun itti yaadameeti Oromoo buqqisuudhaaf akka taasifame. Ka qotan waan qotee bulaan keenya qotu qamadii waan ajaa'ibaan qotan waan addaanillee qotan calla guddistuu addaallee ittiin fayyadaman homa takkallee godhan. Ummata keenya maqaa qonna mootummaatiin buqqisanii wanta achirra isaan qubsiisan yoo laaltan qubsuma koloniiti kun. Qubsuma koloniiti. Odoo biyya kee ta'e ummatuma achirraa buqqistu saniif hiree hojii kennita, duursa kennita, jireenya isaanii jijjiiruu kennita. Mootummaan dhufee darbaa har'allee isa qabatee itti dabala maqaa akkasiitiin Oromoo buqqisuu malee lafa isaa yoo dabaluun agartu. Shaggar dhaqaa. Shaggaradhaa karaa kaaba bahaatiin fiigichaan Dabra Birhaanitti akka dhaabbattu godhaa jiru. Fiigichaan lafa gurguraa ofii baankiidhaa horii kennaa namoonni Oromoon ta'in bal'inaan lafa bifa kamiitu akka kadhattullee fakkaatanii investeras fakkaatanii buqaallee fakkaatanii bifa kamiinuu akka achirra galan gochaa san booda haala mijeessaniiti lafti akka weeraramtee Amaaraaf Shaggar walitti dhaabbattu
mormii nuti lafateen irra qabnu abbaa biyyummaa gaafii nuti qabnu nuti niyyinaa isaan lafarratti har'allee naannoo biraatiin walitti muruudhaaf deemamaa jechuudha. Wali fullaasuudhaaf fiigamaa jechuudha. Kuni maali? Har'a ummata Filisteemii Gaazaa fi West Bankitti TVdhaaf reediyoodhaan argitan kun ummata guddaa lafa guddaa ture. Lafa bal'aa ture. Qorqalbii wareertuu akkasii kanaan ummata kana waggaa dheeraa keessa lafarraa buqqisaa isayyuu bakka lama ciranii akka waliin argarre godhan. Hireen Oromiyaadha. Imaammata hundi keenya beennu biyya guddaa biyya xiqqoo gochuun hin danda'ama. Ummata guddaa ummata xiqqoo gochuun hin danda'ama jedhanii illiitonni kaabaa Oromoo barnootaa fi waan garaagaraatirraa kutuudhaan jalqabanii haga lafa isaa irra qubsumaan irra duulugaan kana garagalchooma West Bank irratti Gaazaa irratti waliigala Filisxeem irra raawwatame nurra raawwatamaa jira. Shaggar karaa gurguddaa qabsiisanii fiigicha wanta guddisaniif shaggar Oromiyaa miti. Kanaaf Amaaraa wajji wali dhiyaatte asiin kibbaa wajji wali baate Oromiyaan bakka lama citti san booda nutu waliin beennu nutu addaan cinnaa Gaazaa West Bank taana kanaaf hin bannaa jechuu. Nuti kanaaf siyaasni biyya kanaa bu'uuraan siyaasa koloniiti. Wanti nuti jennuuf akka nuti mootummaa keennan arganne akka nuti nama ofii filanneen hin bulle wanti godhaniif tarsiimoo Oromoo balleessuudhaati. Oromiyaa balleessuudhaati jennee ilaalla. Kanaaf har'allee gaafiin mootummaa uummataa, gaafiin lafaa, gaafiin sabummaa, gaafiin eenyummaa har'allee akkuma gaafa Minilik, har'allee akkuma gaafa Haayile Sillaasee, har'allee akkuma gaafa Mallasaa, har'allee akkuma gaafa Haayile Maariyaam, har'allee guyyaa Abiyyi Piraayim Ministeerii ta'etti gaafii bilbiltuudhaa fi ijoo qabsoodhaa. Nuti kolonii gurraacha biyya kanaa waggaa 150 nurra taa'e qabsoo karaa nagaatiin humna ummataatiin ofirraa kaasuudhaa qabsoo keessa jirra jechuudha. Boora'uun nagaa amma argitanii kun kanarraa madda. Biyya atiin ijaarratiin tokko keessatti ati humna irratti hin qabaattu, aangoo irratti hin qabaattu, abbummaa irratti hin qabaattu. Abbummaas kan irra qabu ka'a masaraa Minilik waraanaan seene, fincilaan seene. Achi erga seenee booda haga achi seenu afaan kee haasaa waan ati feetu haasaa. Erga barcuma sanirra taa'ee barcumaan sun ka jaallatu ka barbaadu ka irras akka turtu si hayyamu qorqalbii wareertuuti. Isa yoo fudhatte isaan yoo hogganamte isaa yoo durfamte malee akka yeroo hocaasan ummata waadaa galteetti sin sochoosu barcumni impaayeraa ijaarsi biyya impaayeraa. Har'allee kanatu harkaanuu qabaa nuti qabsoo keessa jirra. Paartiin Biyyoollessa Oromiyaadha. Ka qabsootti jirruuf isa kana malee hinaaffaa barcumaatii miti. Hinaaffaa paartiitii miti. Jibbaansaaf jaalala paartii aangoorra jiruutiif miti. Bu'uuraan dhageettanii jirtu imaammata mootummaa kanaa. Nagaa biyya tanaatiif tokkummaa biyya tanaatiif sodaachisaan afaan Piraayim Ministeeriitirraa TVdhaan dhageettanii jirtu. Sabboonummaa sabummaa jedhame sabboonummaa Itoophiyummaadhaa ka dadhabsiise. Kuni sodaa nagaa fi tokkummaa biyya tanaa fuulduraati. Kanaaf furmaannis sabboonummaa Itoophiyummaadhaa ta impaayeraa tana jechuudha. Guddisuudha. Sabboonummaa sabummaadhaa isa qancarse immoo dhaabsisuudha jedhan. Walumaan dhageenyee mi kana? TVdhaan waliin dhageenye jechuudha. Qubna gariidhaa hordofnoo ta'e. Kana jechuun maali? Namni kun Oromoodha. Akkanaami? Mangistuun Oromoodha. Haayile Sillaasee Oromoodha. Bar biyya tana keessatti eenyutu eenyuun bitee jettanii yoo laaltan maqaadhaan Amaara Minilik Tigraay Mallas kaachirraa fi hundi Oromoodha bar. Garuu maaliif akkana taane? Ciciitiin dubbiin maaliif akkana taaneedha?
yeroo ilaalcha empaayeraa raawwachiisuudhaan isaan olaantummaa eenyummaa kennaa dhiitanii barcumaa isaaniitiif hojjetan yoo morminuuf yoo dura dhaabbannu illiitonni kaabaa bar Oromomaa ka biyya kana bitee siin jedhan ilaalchaa fi fedha isaanii warri eenyummaa isaanii gurguratee barcumaa fi aangoo bolola isaanii qofaaf uf bite uf gurgure ummata isaanii gane yoo isaaniif hojjetu isaaniif goota isaaniif hayyuudha warra siidaan hojjetamuuf gaafa aangootti baan immoo maqaa ummata rakkataa kanaatiin kakatanii itti gargaaramanii bira kutan achi as deebi'anii faallaa ta'u kana kataateef empaayeera waan taateef biyyi tun biyya empaayeera fedha humna biraatiif ijaaramte waan taateef odoo empaayeera ta'uu baatte abbaan fedhe masaraa san dhaqee fedha empaayeraa raawwachiisuu hin danda'u nu qofaa miti seenaa kana keessa ka jiraate ka darbillee biyyi Awurooppaadhaa har'a agarru kun gosaan amantaadhaan kumaatamoota darban kana keessa wal fixaa asgaanii wal dadhabanii biyya 28 ta'an biyya 27 ta'an xumura akkamitti ta'an kun amantaadhaan bulchuu barbaada kun humnaan qabee diinagdee biyya sanii dhuunfatee humnaan biyya babal'ifatee jiraachuu barbaada kun immoo nagaan fidu ajaa'iba kamiinuu gattaa'anii waliin mari'atan haqa walii beekan mirga walii kabajan daangaa walii kabajan ummanni xumura akka sagalee kennatu godhan bakka bu'aa isaa akka filatu wajjin jiraanna moo kophaa jiraanna jedhee akka mari'atu hiree kennan hireen kun impaayeroota akkasitti biyya humnaan qabatee bulchaa ture san gara biyyoota hedduutti jijjiire kana gochuun biyya Awurooppaa keessa guddina fide nagaa fide ollummaa gaarii fide wal kabaja fide guddina saayinsiidhaa teknooloojiidhaa diinagdeedhaa har'a ajaa'iba taanee nu asii itti baqannee namni keenya achi ga'uudhaaf qurxummii nyaattu galaana dhumu kun waan salphaa odoo hin taane waan ulfaataa garuu immoo murtee ummataa qofa gaafate irraa dhufee jechuudha yoo biyyi ijaaramte namni barumsa qofatti xiyyeeffata beekumsa argachuu qofatti xiyyeeffata uf guddisuu biyya ofii guddisuu qofatti xiyyeeffata yoo biyyi sagalee ummataatiin hin ijaaramin hojii mana biyya ijaaruu santu harkaa nama qaba biyya keenya wanti waa tokko siyaasni biyya kanatti hin biqilleef sababaan isaa kana waan Oromoo ta'aniif waan Amaara ta'aniif waan Tigree ta'aniif warri masaraa jiran no bu'uuraan warri achi jiru ummanni keenya garasitti akka ce'u waan hayyamneef ummanni keenya gara nacee immoo saamichi fedha empaayeraa hin guutu waan ta'eef kanaaf har'a qabsoon nuti itti jirru karaa nagaatiin duursa ummanni keenya sagalee ofiitiin abbaa barbaade akka filatu namni filame kun immoo biyya bulchuudhaaf poolisiin qonnaa kiyya akkasii ka indaastirii akkasii ka jaalaa akkasii ka maalii akkasii jechuu miti nuti ka barbaannurraa qoosaa biyya tana keessa dhageenyu yeroo filannoo isaa miti kan nu dhaga'uu qabnu akkamitti uummattoonni biyya kana keessa jiran dhimmi isaanii maal akka ta'e ifatti akka mari'atan kophatti maal barbaadu haqi isaanii maal jedhanii amanu haqi ollaa isaanii hoo maal jedhanii amanu ollaa isaanii wajjin gatta'anii mari'atanii akkamii wajjin jiraanna boru biyya akkamii wajjin qabaanna jedhanii kontiraata ittiin walii galan kana mijeessuudha namni filatamu yoo ummattoonni kun biyya tokko taanaa wal fakkaannaa rabbillee ollaa godhe nu uume dogoggorri kaleessa raawwatame wallaalaan ta'e waliin jiraanna jedhan akka itti waliin jiraatan daangaa itti waliin jiraatan heera biyyaatirra lafa kaayatanii san booda biyya waliin ijaarratu lakki jedhanii yoo walii galuu dadhabanoo akkamitti ollaa gaarii nagayaan akka Awurooppaa kanatti waliin jiraachuu akka qaban lola tokkoon ala wal fixiinsa tokkoon ala gochuu akka isaan danda'an raawwachuu qaba namni filamu erga kana godhee booda mootummaan itti aanu mootummaan kana booda filamu imaammata
dhimmoota diinagdee siyaasaa hawaasummaadhaa hajaa alaa waa hundarratti paartileen gadi ba'anii filannoo qaban ummata dhiyeeffatanii ummanni ka barbaade keessaa filate karaa guddina isaa deemaa jechuudha. Maaliif ajandaan impaayera keessaa ba'anii biyya ijaaruudhaan xumurame waan ta'eef. Kana booda gaafiin lafaallee deebi'a. Gaafiin sabummaallee deebi'a. Gaafii waa hundaatu kana booda deebii argata. San booda gaafiin sabummaadhaa laaffachaa namni gara gitaa yaaduutitti guddataa deema. Gara gitaa yaaduu, gara beekumsaa waa yaaduu, gara intirestii diinagdeetiin, barnootaatiin, waa hundaatiinuu kilaasiin uumamaa deemuu gaafsan dhufaa jechuudha. Sodaan biyya akkam qabaanna, biyyi tun hin diigamti, biyyi tun deebitee jedhu keessaa baanaa jechuudha. Gaafsan mootummaa santu guddina fidaa jechuudha. Kanaaf mootummaa harkaanu qabu dirqama isaa kana wallaalee ka ammaallee ka kennameef hiree akkasii kanatti uummata akka ceesisu hireen kennameef hiree kana irraanfataniiti har'allee qaama filannoo geggeessu, qaama seeraa, qaama humna nagaa, qaama bulchiisaa keessattuu caasaa bulchiisaa agartaniimi ka dur ummanni iyyee ofirraa jijjiira hunda bakka deebisanii filannoodhaaf qopheessaa jiru. Kuni maal isin agarsiisa? Garamitti deemuu nama agarsiisa. Maal ta'uu nama agarsiisa kun? Dirqama ummanni itti kenne san irraa eegu san gochuudhaaf, filannoo dimokiraataa gochuudhaaf hiree filannoo sanii akkuma ta'anii gara ofii jallifatanii humna mootummaa qabanii gargaaramanii barcuma TPLF bakka bu'anii itti fuufuudha akka barbaadamaa jiru. Yoo akkas hin ta'in hojiin hojjetamuu qabu qaama mootummaan hojjetaa jiru miti. Ta'uu ka qabu faallaa kanaati ta'uu hojjetamuu ka qabu. Ka kadhachaa jirrus ka itti himaa jirrus jechuudha. Kanaaf namni tokko waan namoonni maraatan yookiin immoo karaan qabsoo jalaa badee dhukaasaa itti fakkaata. No. Ilaalchaa fi bolola dogoggoraa ka barcuma masaraadhaa qabatanii taraantiyya jedhanii saamuudhaa keessaa ba'uu dadhabutu nagaa biyya tanaa booressaa jira jechuudha. Kanaaf haalli amma nuti keessa jirru haala dhalachuu biyya tanaa wajjin walii hidhata kophaa adda baay'ee kan laallamuu miti jechuudha. Kanaaf misoomaa miti amma ajandaan ta'uu qabu. Homaa miti biyya ijaarrachuu. Mootummaa biyya irratti ijaarrannu argachuu. Marii uummattoonni irratti walii galan kontiraata uummattootaan galchuu. Isatu nagaa fida. Hayyoonni waa'ee nagaa qoratan nageenni ka dhufu mootummaanii miti jedhanii qoratu. Nageenni ka dhufu uummatarraayi. Abbaan nagaa uummataa. Ka nagaa akka booroo godhus uummataa. Ka nageenni akka tikfamu godhullee uummataa jedhan akkamitti? Kasi kumara ke
nagaa fiduun hojii uummataati. Nagaa ka fiddan akkamitti yoo isin tokkoon nama asteettaniif mana jiru qoonni keessan kana ta'uu nagaa fiduun dirqama mataa kennaa ta'uu tokko kennaa ta'uu yoo beennee fi yoo dhugaa saniif ofii hojjanne nageenni dhufa. Poolisiin karaa dhaabatu kun nagaa eeguu hin danda'u. Milishaan qe'ee keessa deemu nagaa eeguu hin danda'u. Waraanni mootummaa makiinaa yaabbatee asii achi fe'an nagaa eeguu hin danda'u. Odoo nagaa eegee inni asii achi deemaan oolu. Odoo nagaa fiduu danda'e inni asii achi deemaan oolu. Nageenni isa harka waan hin jirreef asii achi fiigaa oola. Nageenni uummata harka jira. Yoo uummanni nageenni akka hin kabajamneef hin dhufne barbaade abbaan fedhe nagaa tasgabbeessuu hin danda'u. Kanaaf uummanni humna qabu kana hin beekne rakkoon keenya guddaan hawaasni keenya hawaasa poolitikaa ta'uu hin dandeenye. Hawaasni keenya hawaasa miira keessaa bahee waan sababaa fi beekumsaan deeggaruuf mormu ta'uu hin dandeenye. Yoo uummanni hawaasa siyaasaa hin taane hawaasa ejjennoo qabu hin taane garaagarummaan paartilee gidduu jiru bal'achaa deema. Waldidaa deemu. Sababni isaa uummanni akkasii burjaaja'ee keessaa deeggaraa oomishatu waan ta'eef. Deeggaraa argatu waan ta'eef. Yoo yaada itti amannu ka dhugaadhaa qabaannee yaadni sun bakka jiru immoo addaan baafannee bakka yaadni jiru sun yoo dhaabbanne paartii biraa miti ka dhaabbanne yaada keenya bira dhaabbanne. Paartiin sun gaaddisa yaada keenyaati malee mana namni namaa ijaaree miti. Ka yaada keetii sii ta'u tokkochumatu jira. Isni inni biraa siif diinaa miti akkas jechuun. Bakka si fakkaatu yaada si fakkaatu fudhattee dhaabbatte jechuun isa biraa diineffatte oromummaa irraa mulqite fanfansite yookiin ofii gandatti of galchite of dhiibdee jechuu miti. Namni hundumtuu yaada itti amanuuf dhaabbachuun tokko mirga. Lammaffaa garaagarummaan qabeenya malee diinummaa miti hammeennaa miti. Sadaffaa garaagarummaan akkaataa itti furamu sagalee uummataatiif murtee uummataatiin ta'utti yoo amante ka achirraa hafe legjeriidha. Waan nama miidhu takkallee hin qabu jechuudha. Karaa biraatiin waa'ee tokkummaa yoo haasofnu waa'ee kana yoo haasa'u tokkummaan ka dhubu murtee uummataatiin malee fedha paartileetiin miti. Wanti jechaa jiru qubna gariidhaan kana. Yoo isin ijjannoo keessan fudhattan paartiin yaada keessan bira hin jirre ofiin badaa deema, ofii huqqataa deema, ofii deeggaraa dhabee dadhabaa deema, ofii laafachaa deema. Kama yaada hin qabne kana, kama fedha keessan kan guunne ta'uu itti amantan kana yoo ka jala fiinnu ta'e jiraataa deema, nu burjaajahuun itti fuufaa deema. Kanaaf tokko dhimma tokkummaa uummanni keenya akka itti yaaduu qabu ka fidu anaa jedhee ofitti amanuu qaba. Anaa. Sababni isaa anuu ijjannoon fudhanne, anuu yaada muranne, hundumtuu akka tokko naa ta'u barbaada. Jarana. Magaalaa yoo baatan, wanti isin bitattan homa tokko, wanti isin agartan dila, wanti agartan hundi isiniif hin ta'u jechuu miti. Hin jaallattan jechuu miti. Kadiina keessaniiti jechuu miti. Garuu wanti isin barbaadan homa isin ka jiru keessaa filattanii deemtan san qofa waan ta'eef. Poolitikaalleen akkasi. Jarmee siyaasaallee akkas. Gabayaa waan baateef waan gabarra jiru hunda bitattee hin galtu. Fudhattee hin galtu. Dhugaa yoo dhuunfaa kennaan goonu sirriidha. Poolitikaa bira yoo ga'u immoo hin baqanna. Murtee kenna barbaada waan ta'eef. Kanaaf bifa kanaan tokko dogoggorri kana yoo uummanni kana murteesse paartileen dirqitti tokko ta'u yookiin immoo ka gaafii uummataan qabde sun huqqachaa badaa deema. Karaa biraatiin tokkummaan ka dhufu yoo mootummaa uummataa dhufe qofa. Yoo mootummaan uummataa ijaarame, yoo mootummaa uummataa arganne gaafiin uummataa deebi'aa deema. Adada gaafiin uummataa deebi'aa deemuun gaafiin jarmeenni irratti dhalataa deemuudha dhumachaa deema. Dhumataa deema. Gaafsan tokkummatu dhufa. Amma jarmaaleen sadan paartii biyyoolessa Oromiyaadhaa kafaa'oo abaa'oo haasofni nu walitti deemaa jirru kuni hagana wal dhaga'uun kennayyuu sababa keessan sababa uummataati beekuu qabdan.
namatu waa laaluu eegale, namatu waa hubachuu eegale, nama kennaaf waa galuu jalqabe. Eenyummaadhaan adada dhiibamtuun qabxiileen ati ittiin dhiibamtuun hundumtuu eenyummaa kee ta'e ol bayaa deema. Ati ittiin qabsaa'u sodaadhu qaanfadhu dhiisi garuu dhugaa lafarra jiru kun. Karaa biraatiin yes kanaanillee miidhamaa jira. Kunillee eenyummaa kiyya jettee yoo ati immoo didde ol kaatee kanaan. Ani Kamaal amantaan kiyya Islaama. Sabni kiyya Oromoodha. Oromoo keessaa Arsiidhaani. Annama kana arfaniinuu gabrummaa yoo narra gahe eenyummaa kiyya arfan kanaafuu qabsaa'an. Kana jechuu akka waan gandummaa akka waan leellistummaa amantaatitti ka fudhatoo jiraate gabruunfataadha wallaalaadhaanaaf. Itoophiyaa keessatti saboota biraa wajjin federaalizimii dhugaadhaa ijaarranna jennee yoo qabsoofnu federaalizimiin biyya irratti hawwinu kun bar yoo gadi bu'u Oromoo biratti akkana jechuudha. Akkana jechuudha bar. Kamaali Shawaa Arsii keessaa maaltu san galchee jedhee jedhaniiti ololu hunda geettaniimi. Arsiin ufaa bulchoo jedhu an Shawaanis ufaa bulchu jedha. Qixa qabsaaf. Wallagga ufaa bulchee dhee qabsaa. Arsiin dhaqee Wallagga akka bulchuun hayyamu hin fedhu akeeka kiyyaa miti. Arsiinis Shawaanis Wallaggas Hararis Booranaa Gujiinis Oromiyaa irratti qixa bulchuu qabu Oromoo jedhee amana. Qe'ee isaanii matatti bulfachuu qabu jedhee amana. Yoo haqa kenna qe'ee keessattuu ka waliin beenne ta'e haqa Oromoo kan nuti biyya biraa uummata biraa wajjin barbaannu eenyutu namaa kenna. Ka biraa wajjin dhugaadha. Bakka biraatitti immoo dogoggora. Nu kan nu rakkise kanaaf poolitikaa akkuma ofii faayidaa kennaaf barcumaa kennaaf nu ta'uun sharafnee haasofna sharafnee qabsoofnaaf yoo ta'e gubbarraa nu harkaa diigama hin ta'u. Sirni gadaa bar Oromoo ka ijaare jaa oli malee gubbaa gadii miti. Federeeshinii dhugaadhaa federaalizimii dhugaadhaa jechuun anaaf sirna gadaati. Arsiin odaa roobaa qabdi. Odaan bultum Harargeetu qaba. Odaa bisil eenyu qaba. Odaalee shanan hundumtuu Oromoo mata mata qabaa bar. Mata mata isaan jechuun bar masaraa mootummaa jechuu karaa biraatiin. Odaa kanarra darbee Oromoon Tuulamaa Arsii bulcheen beeku. Durgi zabana gadaa. Arsiin Tuulama bulcheen beeku. Harargee bulcheen beeku. Wallagga Shawaa bulcheen beeku. Walitti hin darban daangaa waan Oromoon taaneef walitti hin darbine. Sirna gadaattu akkasitti akka isaan bulan isaan godha. Akkasi buluun isaanii nagaa gidduutti isaanii buuse. Sabboonummaa isaanii jabeesse. Gaafa roorroon dhufte immoo odaa roobaa jalatti holgaanii murteeffataniiti. Wareera Kaabaa, wareera warra Portugal, wareera warra Masriidha. Ka waggaa garagaraa biyya tanarra duulamaa ture san ofirraa dha'ee boodallee babal'inna Oromoodhaa lafa isaa kabachiifatee ollaa isaa wajjin nagaan itti bule sirni gadaadhaa federaalizimii dhugaati. Keessa gadi yoo buutame odaaleen kunniin konfedereeshinii sisteema amma faranjiin waan addaa waan ajaa'ibaa gootee nutti himtu kana Oromoon odoo qubee takka hin baratin abbootiin gadaa lafa kaa'an. Wal keessa seenuun odaaleedhaa dhabuun wal keessa seenuu odaaleedhaa konfedereeshiniin dhugaadhaa maal akka ta'e barsiise Awurooppaa dura. Har'a biyyoota Awurooppaadhaa reefisni kaasu kun konfedereeshinii European Union jedhuun wajjin jiraataa jiru. Oromoon akkas hin jenne malee Oromiyaa akkasitti ijaare dur akkas hin jenne malee. European Unionin wal amananii paaspoortii biyya takkaatiin ID bakka takkaatiin lammiin biyya Awurooppaa tokko
yoo fedhe hojjate yoo fedhe barate yoo fedhe lafa bitee yoo fedhe qabeenya gurguree abbaa waan fedhe godhe biyya Awurooppaa fedhe keessa bilisaan deema. Keellaan isa dhaabu tokko illee hin jiru. Checkpointii tokko illee gidduu biyyoota kanaa hin jiru. Waraqaa biyya takkaa qabaachuun qofti gahaadha. Biyya tokko deemuudhaaf. Oromoon garuu gaafni irra ga'e har'aa miti waan kana. Garuu rakkoon kenna maal isa kana sirna mootummaa ijaarre kana gara sirna mootummaa humna qabuutitti guddisuu dadhabne. Aadaatti nu harkaa hafe. Waggaa dheeraa waan babal'atee laaffataa inni deemeef ollaa keenya bineensi jiru lafaa ka'eeti sirna kanallee cabsee nu cabsee har'allee qabsoon keenya gaafii reefisni kaasisaniif taate jechuudha. Kana maaliif kaasa? Gaafiin biyya ijaarrachuu fi mootummaa ofii argachuudha yoo deebi'e gaafiin tokkummaadhaa immediate deebi'a. Achumatti deebi'a. Waan gaafiidhaan dhufuu miti tokkummaan. Waan gaafiidhaan dhufuu miti eenyummaan. Gaafiidhaan hin dhufu. Hojiidhaan dhufa. Hojii kana keessa seenuu didan biyya keenya keessatti rakkoon jiru. Mootummaan akkasii akkan dhufne didan rakkoon jiru biyya keenya keessatti. Mala dhaaniituma barcuma irra turu yookiin mala dhaanii barcuma argachuu karaa dharaatiin. Malee waan bu'uuraa kana lafatti deebisuudhaaf qabsoon hin ta'u. Kanaaf paartiileen Oromoollee aadaa Habashaa kana waan dhaalaniif taargeetiin isaanii barcumadha. Yeroo qorqalbiin akkasii ilaalcha masakaa paartiilee ta'u adabbiin dhufuu ka qabu uummata biraayi. Itti dubbachuu ni miti. Ati kasi fakkaatu bira dhaabbadhu. Ka ilaalcha kee yaada kee qabu bira dhaabbadhu. Ijjannoo fudhu. Inni kun ofiinuu alatti hafa. Namni inni burjaajessuu fi dogoggoraa hiriirfatu yoo hin jiraanne paartiin ofiin bada. Har'a paartii 3-4 nu tokkoomuu dide jettanii yoo laaltan gabrummaan nurra jiru lakkoofsan qabu boru 4-5 dhalata. 10 ta'a 20 ta'a. Kana dhaabuu hin dandeettan. Ka gochuu danda'an harka keessan jiru yoo jiraate ofii keessanii dhugaa itti dhaabbachuudha. Yoo san furmaanni argama. Anummanni kenna dadhabbii ulfaataa keessa wanti jiraatuu fi murtee akkasii hubannoo akkasii waan nu hanqatuuf natti fakkaata. Kanaaf kun akkasumatti osoo jiru garuu immoo yaaluu hin dhiifnu. Sababni isaa rakkoo harkaanu qabu rakkoo kumaatama waan ta'eef. Akka paartiileen Oromoodhaa diina walitti hin taane. Akka paartiilee Oromoodhaa sagalee uummata kanaa hin facaasne. Qalbii uummata kanaa hin facaasne. Diinni Oromoodhaa ka Oromoo dadhabsiisuu barbaadu hiree kana argatee Oromoo akka miine. Hojjechuun dhaabbataadhaan itti fuufa. Paartiin Biyyoollessa Oromiyaadhaa cidhaan kana hojjechaa bu'uuraan immoo wanti dhugaadhaa hojjetamuu qabu uummata bira jiraachuu barsiisuuf deemnaa jechuudha. Kanaaf haalli amma keessa jirru kana fakkaata. Kaayyoon paartii Biyyoollessa Oromiyaas kana gidduutti kana fakkaata. Wanti amma harkaanu qabus kana dhimmi mootummaa amma keessa jirus kana keessa akkamitti baana. Ka jedhus bal'inaan akeekuu yaalee jira. Murtee keessan barbaada. Deeggarsa keessan barbaada. Paartiin Biyyoollessa Oromiyaadhaa akkuma reef jettan hayyootaan ka ijaarreef koree gidduu jalqabnee digirii jalqabaa wanti madaalli gooneef hogganni jarmaa kana hayyoota yoo ta'e beekumsaa yoo hogganame qabsoon kun galma ga'uudhaaf hir'inoota kalee qabsoo keessatti nu mudachaa Oromoo mudachaa asgaan hundaa furmaataa jenne amanna. Hayyoota waan saartifikeetii waan qabanis miti hoggana ka goonu. Akkanatti amanuutu irraa eegama. Akeeka jarmaa kana tooftaa fi tasliimoo qabsoon jarmaa kanaa barbaadu akkana ta'uu garaadhaan itti amanuu irraa eegna jechuudha. Yoo akkanatti amanne maa doktoraa miti abbaa fedhe hin taane ofitti hin dhiyeessinu. Digirii fedhe yoo qabaate ofitti hin dhiyeessinu. Akkanatti yaaduudha qaba namni paartii Biyyoolessa Oromiyaa ta'uu danda'u. Deeggaraanis akkana yaaduu qaba. Miseensis akkana yaaduu qaba. Isiniin jedhee jira. Nuti mootummaa miti horiidhaan naman hawannu. Hojii namaan kenninu. Akka paartii biroollee maallaqa hin qabnu nu. Dhugaa qofa qabna. Haqa qofa qabna. Haqa kanaaf yoo dhaabbanne maallaqni fedhallee nu diiguu hin danda'u. Waraanni fedhallee nu diiguu hin danda'u.
maallaqaan qabsoofta maallaqaan hojjettoota eegaafa maallaqni dhume biraa deemta ka maallaqa qabu barbaaddatta nuti qabsaa akkasiin barbaannu hin feenu kanaaf kanatti isin waamna kanatti isin hafeerra paartiin biyyoolessa oromiyaadhaa akka gandi jedhu ka arsii ka islaamaa ka mandaraa ka xiqqishoo osoo hin taane isa yaada amma isin ibse kana bu'uura godhatee oromoo qofaa fi miti lammii biyya tanaatiif paartii qabsaa'u paartiin keenya paartii biyyoolessa oromiyaa wanti jedhamuuf paartii dhimma oromoo qofa laaluu miti dhimma lammiilee biyya tana keessa jirtu hunda naannolee biyya tana jirtu keessa hundatti paartii hojjetudha waan gaarii oromoo hawwinu ummata biraafis hin hawwina yoo yaada kana fudhate lammiin biyya kanaa kamuu nu wajjin dhaabbachuu danda'a nu wajjin miseensomuu danda'a rakkoo irra hin qabnu nu daangaan keenya garuu yaada amma keenne kanaa jechuudha badii kaleessaa warri dhugatti morman Minilikkiin nurratti faarsuu nuuf madaa keenya keessa eboodhaan nu diruudha kanan fudhannu biyyi tun impaayeraa miti namni jedhu nu wajjin paartii miseensa oromiyaa ta'uu hin danda'u paartii biyyoolessa oromiyaa ta'uu hin danda'u kaarra barcumarra bahe oromoodha bakka oromoon taraa isaa qabate haa callisnu ka jedhu nutti miseensa ta'uu hin danda'u sagalee ummataa qofaan hirmaannaa ummataa qofaan ijaarsa biyya tanaa sagalee ummataatiin murtee ummataatiin dhiyeessuu qofaan rakkoon biyya tanaa bu'uuraan furamti yoo kun hin ta'in haga fedhe filannoon jiraate haga fedhe filannoon jiraatu baate jijjiiramni biyya kanarratti fidu hin jiru kanaaf nuufi filannoon faashinaa miti amma filannoon hin ta'amoo hin ta'u namni kanan rakkata nu rakkoo isaan qabnu yoo filatan ummanni keenya murtee akka kennu barbaanna yoo hambisanis ijaaramnee murtee ofii barbaannu akka dabarfannu barbaanna kanaaf nuti mootummaafillee warra mootummaa oofutti jiruufillee kadhaamnu caasaa hatuu fi nama hidhuu fi nama ajjeesu caasaa keessatti deebisuu odoo baatanii odoo jarjaruu baatanii hiikkaan qabnuuf kaleessa iyyuu gaafa angorra jiran ummanni kun ari'ee jira boru shat godhee ari'uu wanti isa dhoorgu hin jiru hunda keenyaaf wabii ka ta'u fayyaa ka ta'u nagaa ka ta'u waan bu'uuraan ummata kanaa barbaachisu dhugaadhaa hojjechuu qofa galatooma gaafiin yoo jiraate gara manaa deebisaa Jeneraal Haji Kamal Galchuu isa immoo gizee ijoollummaa keenya irraa dhagayaa turre qilee meeqa keessa wanti meeqa itti yaalamaa ture ardha rabbiin jiruu irratti waliin nu fidee isa aanaa qoree dhufee isa ummataaf akkuma duriitti bakka san dhaabatu baga taarikni badaan sin dubbatin baga seenaan badaan sin dubbatin baga seenaa badaa galmeessiteen dhufin isin jaa aadaa oromoo keenya keessa seenaan jiru taarikni jiru gosti taarika qabaa saddeeta qabaa abbootii gadaa qabaa abbootii jala hiriiru qabaa gosti kun gosa kaan irra dhaqee murtiin kennu kun aadaa oromooti aadaa oromoo keessa gadaan gosa tokko gosa takka irratti kaasee humnaa waan tokko muru gosti kan kee waan kana na dhiibe waan kana na godhe jee waliin mari'ataa waliin deema wal caqasa wal dhagaya kanaaf nuti immoo kan arsii bulchuu qaba kan jimmaan bulchuu qaba kan harargee bulchuu qaba jedhamu kun dubbii dhugaati hayyoonni harar kan jimmaa kan walloo kan wallaggaa dhufee kan arsii dhufee waliin mari'atee tokkummaan deemuu qabaa jedha nuti immoo gizee mara gadi jennee nu fe'atuun qabanii waan tokko jiddumaan dhiifama eenyuun kun maal jedhee jennaan jirtu jennaan jirra jettanii maal jettame jirtanii jennaan jirraa jettan gaala gaaf kam itti fe'atan jaran gaafa gachiise gaafa inni ol ka'ee akka gingilfatee wayitu itti fe'a hoomuu namni isa ol qabuun jiru jechuudha
akkatti hoogganamuun akkatti biyya bulchaniin akkatti buluun abbatu beeka. Haqa olloomaa hin eegganna rabbis eeggadhaa jedhe nutis eeggatuu qabna. Haa ta'u malee yoo hayxi abbummaan eeggamin yoo hayxi daangaan eeggamin hayxi olloomaa yoo inni sin eegin kunis akki eeguun hin rakkisaa. Inni kunis waan laallamuu qabu inni kunis waan mari'atamuu qabu. Isa gama filannoo jedhamu kana. Gizeen maan an amma akka yaada kiyyaati gizeen ana filadhaa waan kana isinii ta'a. Barsiisaa mindaa dabala isinii hojii dhabeessaa lafa kenna mana kenna makiinaa tiraakteraa wali qotattan jaan gizeen dabreerarra. Isa na baasu natu beeka. Isa na deemsisu natu beeka. Ka kunootiif hin argine kunootiif hin argu jedhan. Mammaakni tokko mammaakni akka aadaa Oromooti jiru jira ka xiqqoo warra shari'aatiin wal dha'u jira malee. Hin balleesse. Wanti jedhan falaqqisee si argisiise gigissee si dhageessise haamtuu qabee haamee mana sii kabaa jedhan aadaa Oromooti garuu. Aadaa shari'aatitti immoo wanti sun rabbiin kenna waan dhabeen qabu. Kanaaf amma wanti kun na filadhaan kana sii taatachiin qaraa ta'e na bakka feena ijaaran na gabbaane. Na filadhaa mindaa isinii dabala mindaa dhiisu qonni abbaatu isa horata dachii ta'e na ta mootummaan qabateera taa'u. Isa itti aanu siyaasa kanaan immoo gizeen burjaajofne giddiin ta'uu qaba wanti kun giddii waan kana natu sii beekaan gonkuma nuun ta'ullee nuun hojjetullee hardhallee borullee kana dhaga'ullee hin qabnu mataa qaqqabatuuf hin qabnu namni rabbi gadi godhadhaa jedheef namaa miti ana bichaa mataa gadi godhaa jedheera nu kan uume malee namaa mataa gadi hin godhan. Ansitti mabicha wanti kun taariikni kun namoota mallaqaan qabanii garana qabanii garas qabanii asiin dura nama doorsisaa turan bilaashumatti akka taariikni badaan si dubbanne malee namni sirraa dhagaan jiru ammanala sirraa fuudhaan jiru. Kiisiin jaarsota birriin cufanillee kutamteerti. Kiisiin abbootii siyaasaa garagaraatiin asiin dura siyaasni nurra hojjetamaa ture. Siyaasni nurra hojjetamaa ture. Paartiin tokko paartii deeggarsaa amma fakkeenya paartii kanarraa bakka bu'ee namni dhufe gaafa filannoo bootaa korojoo sanirraa siisanii laslaasaa bililee takkaaf lamaa isaa kennu turan. Arrabbiin isinii kakadhe bara 2007 barsiisaa qura'aanaa ture. Akka ammaa immoo haasaa madarakii bichatti hin deebine. Zabana barsiisaa qura'aanaa turu san namichatu waa jedhe nama lama aanan dhuydi tokko aanan akka jabaa dhuga tokko jiddu magaleessa dhuga nama lamaan waliin da'awaa deemtee aanan itti kenninaan jalaa duydaan achi garagalee karka jalaa godheet yoo asiyaa gabarrii duubaa gadi fiigu sabaree guutuu fixe bada nama ne jedheen anummaan aanan ta'e atummaan nan dhugin jedheen. Wallaahi billaahi takkaa eeguma nurra yaa'aniillee harkummaan kenna isii filee isiin nurratti hin filamini turrenu dhugaa yoo wali himne. Seenaa guddaa nu hojjetaa turanii taarika guddatu nu hojjetamaa tureera. Wanti guddaan nu hojjetamaa ture xaaliyaan zabana dhufte asii waytii geggeeffamtee deemtu warqii lafa jala awwaaluuf yoo deemtu ilmi lafa kana qotee awwaaluu ilma Oromooti. Haa inni qotee awwaalee geessu eeganii haa inni awwaalee xumuru eeganii nu himaaf jedhanii isa sanillee achuma ajjeesan. Jazaan kenna kana ture. Jira ana kennas ilaalchi namaa maltaa jira tokko mudhabu keessa irra kan ka'e kakafaawoon baabaa wal jibba kafaabaa ammoo abaawoodhaa wal jibba ilaalchi akkasii shane maal jedhaa wal arrabsuu fidaara. Kana isin maaf hin dhiphisne isin erga filannoodhaaf paartii taatanii dhiyaattanii isin tokko ta'uun yeroo ilqabaatiif bilisoomaa paartii Oromoo ta'a jedhee amanaan akka kootiitti. Kanaaf gaafa isin tokkomtani uummanni Oromoo bilisoomeera achiin isaaf salphaadha. Inni sirri bilisoomuu danda'a jedha akka dhaamsaati sun.
akkasitti gadi ilaallutti ammoo sadarkaa aanotatti gadi bu'ee waajjira tokkoon tokko isaanii banataniitiin socho'aa jiran. Kun ammoo sagalee uummata Oromoo harcaasuu irratti garagara deemuun keessan kun akkamitti ilaalamaa? Otoo tokko taatanii paartii biyya bulchaaru kanaan dorgomtanii gaafa kana ammoo injifattanii yoo biyya kana ceesisuu irratti yoo wal qabattee mixiin laga ceete akka jedhamu san paartii morkataa kana kuffisuu dandeettanii isa san akkamitti ilaaltanii? Yookaan ammoo garagaraa yoo deemtanii dhuunfaadhaan paabaa'oo kaaffaa'oo fi ABO'n dhuunfaa isaatiin Oromiyaa keessatti yoo dorgomeetiin kan jedhu taate darbuu danda'a waan jedhudha. Gaafiin lammaffaan immoo asuma gaafii kan natti ta'e Arsiinis arsii haa bulchuu qe'ee isaa irratti dhawaata jiraniin haa bulchanii waan jedhudha. Bakka kanatti ammoo akkaataan nuti paartilee morkattootaa keessaa nuti warri arsiillee leenca tokko hin qabna. Leenci keenya kun yoo warra arsii kan bulchu taate gara Wallaggaa fi Gujiillee achi dhufanii leenconni yoo bulchan taate Oromummaa waliin qabnuu fi Oromiyaa waliin qabnu ammoo akkamitti addaan kukkutuu dandeenya? Utuu wali as deebitanii bakka tokkotti Oromiyaa tana tokko taasiftanii dorgomtanii paartii morkataa kanaan dorgomtanii maal qabaa waan jettu kana kaasuun barbaadu. Isaan waliin marii taatanii yoo deemtan injifachuu dandeettanii akkasitti deemuu qaba. Lammaffaa ammoo qabxiin biraa qabxiin yaaddoo ta'ee mul'atu. Paartilee morkattoota warri fuudheetiin sadarkaa aanotaatti gadiin bu'u ifa maaf hin goone qeerroon aadaan qoree qabdu kama galmi kun bichaan qabateeru. Uummanni Oromoo aanaa qoree paartii biyyoolessa Oromoodhaa deeggaru wantuma amma galma kana keessa jiru ifa godhanii gadi baasanii uummata barsiisuu irratti warri kenna of ilaaluu tunteessanii miti barsiisaafaaf jechuun barbaade. Gama kana wantoonni kunniin nuus irratuu qaba. Bal'inaan uummanni kenna waan isaa beekuu qaba. Uummanni kenna dhama'uu qabu. Birri 3-4 dogoggoruu qabnu. Daabboof laslaasaadhaan dogoggoruu qabnu. Hiree kenna murteeffachuudha qabna. Hadaraa waan tokkummaa hadaraa isiniin jedha. Hadaraa nama laafatti hin dhaamatanii hadaraa isiniin jedha. Galatooma. Isaa yoo jedhu akka ganda keenyaatitti ijoolleen lamaa asitti sababa qabsoo fincila diddaa gabrummaatiif wareegamanii lama awwaalamanii lama baafamanii jiru. Akkasuma ganda Jeemaa Sardoo irraa Fayyisoo Jaarraa kan jedhamu awwaalamee ijoollee san dura awwaalamee ji'a lamaan booda boollaa baafamee bakka biraatitti awwaalamee jira. Yaadannoo kanaaf malee haa ittiin nadhaadhessanii fi haa ittiin waan wayii ta'uufi miti. Asirratti aansee yaadni ani qabu akka gaafiitis ta'ee akka yaadaatitti isin arguu keenyas hin gammannaa. Gaaf tokko gaazexeessaan OMN Usmaan Hukmee as dhufee asitti yaada wayii an dubbadhe. Yaada sanii dura warra TPLF eeggannaa amma warri OPDO summii isinnatti summii san irraa ufee ga'an jennaan OPDO lamuu summii nunatti lammii kennaa saba kennaa waan jedhu isin akaase. Ammas waan akkasiisan isinillee akka eeggattan tokko yaada. Lammaffaa warroonni dura nama ajjeesisaa ture nama doorsisaa ture usuu paartii badhaadhinnaa qofa hin taane paartii morkattootaa keessattis miseensa ta'anii deemaa jiru. Isaan kunniin paartii kana seenuudhaaf gufuu paartii keessanii ta'uu hin danda'u. Paartilee morkattootaa kamuu keessatti argaa jirra. Warri paartilee kaawwan keessaa warri badhaadhinnaa iyyuu bira ari'ee jedhe garana deebanii an dura qabsaa'aadha. Qabsaa'aa yeroo dheeraati an akkanaa waan jedhuun deebanii miseensa paartilee morkattootaa ta'aa jiru. Isa kana gadi fageenyaan akkamiin ilaaltan? Lammaffaadha. Miseensa paartilee kamiyyuu ummatatu filatamu. Hooggansa paartilee kanaattu ummataa fila. Suni gaafiidha. Sadaffaa ummanni Gujii fi Boorana irratti Gujii fi Wallagga irratti haga godina 7 gahee jira amma labsiin muddamaa. Wanti kun ummanni keenya dhumaa jira. Karaan ta'ee karaa malees ta'ee dhumaa jira. Paartiin keessan ummata kanaaf gaafii waan dhiyeesseeru qabaa. Isattis yoo deebiin isinii deebee jiraate akkamitti isinii deebeera qaama mootummaa bira. Sadaffaa dheengadda manni marii paartilee Itoophiyaa walgahee filannoon akka darbu raggaasiseera waan jedhu sagalee caalmaa 40 fi mormii 6 fi kan sagaleen kennine 5 waan jedhu raadiyoo OBN'dhaan darbaa ture. Inni kun dhugaadha moo fakkeessaadha waan jedhu isin biraa qabaa galatooma.
Akka inni irraanfatamne wal jala deebisaa deemuu wayyaa ka xumura inni gaafatirraa eegala. Tokkoffaa filannoon haa ta'uuf hin ta'u kan murteessu paarlaamaadha malee paartilee miti. Seerri biyya kana akkasii miti. Paartileen gaafachuu danda'u, yaada dhiyeessuu danda'u. Garuu immoo paarlaamaan biyyattiidha. Haa geggeeffamuu, haa darbuu jedhee murtee kennuu ka danda'u isa. Gaafiin guddaan jiru paarlaamaan kun paarlaamaa uummataati moo paarlaamaa paartii tokkooti kan nu rakkisee jiru. Kanaaf haga paarlaamaa keenya humna keessaniin ijaarannu paarlaamaan nurra murteessisuma waan ta'eef waan inni jedhu dhageeffanna. Hin geggeeffama yoo inni jedhe hin geggeeffama. Hin tura yoo inni jedhe hin turaa jechuudha. Kanaaf paartileen sagalee itti kennan kennuu baatan yaaduma ibsachuu malee murtee kennuu miti heera biyya kanaatiin akkasitti hayyamu. Kan hubadhaa haga ammaa murteen jiru guyyaa murtaa'e sanitti filannoon hin deemamatti beennaa jechuudha. Murteen jiru kana. Paarlaamaan taa'ee haga nu dhageessisu akka seera biyya kanaatitti hin deemaa qofa beennaa jechuudha. Dina keenya rabbi nu jala haa kaasu. Bilisummaan teenya haa taatu. Dina rabbi nurraa haa cufu. Amma wanti jennu jabni kun jabna Oromooti. Beekaa Oromooti. Hayyu Oromooti. Rabbi Oromoo teenya irra haa aansu. Harka keenya rabbi tokkocha haa godhu. Amma illee wanti jennu dina keenya nu cubsu rabbi nurraa haa kaasu.